Oduu ammeen guyyaa halkan irraa eegaluudhaan Israa'elii fi Yemen jidduutti wanti kurallee ajaa'ibaa deemaatii jira. Halkan immoo Huutiin haleellaa Israa'el irratti geggeessiteen dirree xiyyaaraa Yemen akkaan haleeluun isii dhagahame. Haaluma kanaanis warreen gara dirree xiyyaaraa imalaa turaniif booda dhiibuudhaan gara dirree xiyyaaraa biraatti akka imalaniitu mul'ata. Israa'el immoo gara isiitiin ibsa baasteen Huutiin misaa'ila isheen nutti darbattu kana immoo to'achuudhaaf hin dandeenye jechuudhaan Israa'el dubbatte. Biyyi Israa'el kan akkaan hammaatee ture ammaaf immoo Huutiin hanjamaa isaanitti hanjamaadhaa jiraniin qilleensa irrattis lafarrattis nuu fi Israa'el waliif jirra jechuudhaan tuffii qaban akkaan itti ibsaniiti jiran. Haaluma kanaatiin immoo Israa'elii fi Huutii jidduutti lolli kun erga eegalame kan ture yoo ta'us Huutiin immoo markaba Israa'el akkaan kan guddaa ta'e gubuu isaaniitu dhagahama. Yeroo ammaan duraatiifis immoo markaba kanarratti ilaalchisee Ameerikaan yeroo takkaaf erga Huutii dhohiteen deengadaafis immoo Ameerikaan dheecha dhohiteen irratti lammiileen Itoophiyaallee kan hedduun keessatti miidhaman ture. Kana irraas immoo eegaluudhaan guyyaa kaleessaa akkaan miidhama guddaan irra ga'eera.